Amajji tokko guyyaa injifannoo WBOtti dhageenye. Imala xurree haqaan ABO WBO faana bara haaraa geenye. Eeyyee amajji tokko aarsaa gootota kaleen yaadannaa firii qabsoo ABO WBO'n dhaadannaa. Akka sa'a Oromiyaatti mudde 31 10 pm, sa'a Awurooppaa 8 pm, USAF naannoo ishee 2 pm akkasumas Awustiraaliyaa 6 am. Mudde 31 jala bultii amajji tokko guyyaa WBO akka idil addunyaatti guyyaa kabajamaa kana ni ayyaaneffanna. Bakka ajajoonni olaanoon dirree irraa argamanitti pilaatfoormii maraan nu eegaa. Baga geessan baga geenye. Mudde 31 jala bultii amajji tokko guyyaa WBO.